Baqqalaa Garbaa guyyaarraa mana murtii federaalaa sadarkaa jalqabaa ramaddii araadaatti dhiyaataniiru. Galmeen qorannoo obbo Baqqalaa haga ammaatti gaggeeffamaa ture cufamee galmeen qorannoo duraa akka banamu abbaan alangaa murteesseera. Waahilli keenya Habtaamuu Xibabuu dhaddacha kana hordofee ture kuno. Baay'ee galatoomii galaanaa obbo Baqqalaa Garbaa guyyaa har'aa mana murtii federaalaa sadarkaa jalqabaa dhaddacha ramaddii araadaatti dhiyaataniiti kan turanii beellama guyyaa har'aatiin qorattoonni poolisii federaalaa hojiilee guyyoota 8 darban keessatti hojjetaa turan hojiilee qorannoo isaanii dhiyeessaniiti kan jiranii haaluma kanaan hokkara magaalaa Finfinnee fi naannoo ishee akkasumas magaalaa Shaashamanneetti uumamee tureen damee geejjibaa wajjin wal qabatee qabeenya birrii miliyoona 37 ta'uu barbadaa'uusaa ministeera geejjibaa irraa ragaa sanadaa walitti qabneerra jechuudhaan qorattoonni poolisii maniiti kan isaan jiranii. Kana malees immoo hokkara ka'een lubbuun namoota 32 darbuusaa fi hoteelonni gara 110 gubachuu isaanii manneen jireenyaa 239 gubachuu isaanii fi akkasumas qabeenyawwan biroo irratti miidhaawwan qaqqabanis ragaalee sanadaa walitti qabachuu isaanii poolisoonni himaniiti kan jiranii. Abbootiin warraa 1,100 ol ta'anis buqqa'uu isaaniiti kan dubbatanii. Qorattoonni poolisii ragaalee namoota 27 irraa jecha fudhachuu isaaniitis dhaddachaaf ibsaniiti kan jiran. Amma qabeenyi barbadaa'ee maallaqaan tilmaamamee lubbuun namaa darbe kuni kallattiidhaan sababa obbo Baqqalaa Garbaatiin kan gahe jedhamee dhiyaate. Eeyyeen qorattoonni poolisii federaalaa akka ibsanitti isaan wajjin waan hidhata qabu akka ta'edha kan isaan dubbatanii. Haa ta'u malee abukaatuuwwan obbo Baqqalaa Garbaa ragaalee keessattuu bilbila isaanii wajjin wal qabatee ergaawwan akkanaa dabarsuu isaaniitii fi yakkoota kunneen keessatti hirmaachuu isaaniitiif qaamaanis ta'e yookaan immoo gama biraatiin hirmaachuu isaaniitiif ragaan agarsiisu poolisiin waan dhiyeesse hin qabu jechuudhaan abukaatuuwwan obbo Baqqalaa Garbaa dhaddacha irratti dubbataniiti kan isaan jiranii. Gama biraatiin poolisiin egaa ragaawwan kunneen waan hin arganneef maamilli keenya wabiidhaan akka bahu yaa taasifamu jechuudhaan gaafataniiti kan isaan jiranii. Wanna abukaatoonni obbo Baqqalaa dubbataniin alatti obbo Baqqalaan wal dhaddacha sana irratti wanti gaafatan yookaan wanti dubbatan ture. Eeyyeen galaanaa obbo Baqqalaa Garbaan ani hoogganaa siyaasaati malee nama raayyaa bobbaasuu danda'u miti jechuudhaan kan isaan dubbatanii. Wanti amma adeemaa jiru kunis keessattuu mootummaan kun morkattoota siyaasaa irratti dhiibbaa gochuudhaaf wanta raawwatamaa jiru akka ta'edha kan isaan dubbatanii. Dabalataan immoo yakki itti shakkaman mirga wabii kan isaan dhorkisiisu akka hin taane himuudhaan mirgi wabii isaanii eeggamee fi akka bahanis mana murtichaa gaafatanii. Dhaddacha kanarratti ka dhageenye galmeen qorannoo kana dura banamee ture cufamee galmee haaraan akka kan qorannoo akka banamuudha. Mee waa'ee isaa wanna ture natti himi. Eeyyeen galaanaa abbaan alangaa fi poolisiin galmeen beellama yeroo qorannoo kanaan dura poolisiin qorannoo itti taasisaa ture akka cufamu mana murtichaa gaafataniiru. Dabalataan immoo galmeen qorannoo duraa banamuusaa abbaan alangaa fi poolisiin mana murtichaa beeksisaniiru. Dhimmi obbo Baqqalaa Garbaas gara dhaddacha qorannoo duraatti akka dabarfamuuf yookaan immoo akka ergamuuf mana murtichaa gaafataniiti kan isaan jiranii. Dhimma kanarratti abukaatoo obbo Baqqalaa Garbaa kan ta'an obbo Gammachuu Guutamaa haasofsiiseen jira. Yaada isaanii dhageenya. Galmeen preliminary inquiry jedhamu kun seera sirna adabbii akkamaarra jira achirraa ka'aniiti. Diteeliin isaa yookaan tarreen galmee sanii maal fakkaata ka jedhu har'a jechumaan dhageenya malee maal akka fakkaatu keessa isaan beeknu. Gama keenyan kan ka'e maali galmee yeroo beellamaati irratti ragaa sassaabnaa jecha ragaa fuunaa jecha ragaa fuudhaa akka ture poolisiin ibsaa ture. Kanaafuu egaa kana godhanii booda immoo amma galmeen kun cufamee preliminary inquirytti deemuun dhimmicha harkifachiisuu fida waan ta'eef dhimmi kun akkamitti ilaalama kan jedhu galmee sana irratti dhiyaannee haala galmee sanii ilaallee mormiin kan dhiyaatu ta'a. Gama biraatiin abbaan alangaa dhimma mirga wabii obbo Baqqalaa Garbaa akkasumas immoo abukaatoowwan isaanii kaasan irrattis yaada kennaniiru. Keessattuu yakki isaan ittiin shakkaman kan lubbuun namaatti darbe waan ta'eef mirgi wabii isaanii eeggamuu fi hin qabu jechuudhaan abbaan alangaa dhaddacha irratti dubbateeti kan inni jiru. Manni murtichaas yaadawwan garee lamaanii erga dhaggeeffate booda keessattuu gaafii mirga wabii obbo Baqqalaa Garbaa fi abukaatoowwan isaanii irratti murtee kennuudhaaf yookaan ajaja kennuudhaaf adoolessa 30tti beellama qabateeti kan inni jiru. Habtaamuu Xibabuu Finfinneerraa gabaasa nuun